Waraana Impaarettii tokko aanaa mana Sibuu keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Jaallamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Miseensi waraana faashistii Biltsiginnaa tokko godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Qeelaa Dabbus jedhamu irraa mooraa diinaa ganee qawwee fi hidhannoo isaa waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Miseensi waraana Biltsiginnaa kun qawwee AKM Turkii tokko, rasaasa 220, boombii F2, gumbii 4 fi hidhannoo isaa waliin qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'ee jira. Loltoonni sirnichaa yeroo garaagaraatti mooraa diinaa onsanii baduun baratamaa kan dhufe yoo ta'u, mooricha keessatti rakkoowwan adda addaa isaan mudachuu kaasuun keessattuu lola keessaa fi alaan Impaaretti qabatee jiru nuffuu dabalatee wal dhabdeen sanyummaa irratti hundaa'ee diddeebi'ee mul'achuu fi miseensonni walitti dhukaasanii wal ajjeesaa oolus jedheera. Miseensi waraanaa sirnichaa kunis sabaan Oromoo fi dhalataa Oromiyaa yoo ta'u, innis hojii idilee isarraa dirqamaan qabamee leenjifamuun akka bobbaafame himuun hanga turtii yeroo sirnichaaf tajaajilaa ture keessattis akkaataa seeraa fi dambii waraanaa ajajuun osoo hin taane fedhii siyaasaa murna Biltsiginnaa tiksuuf jecha wal ta'anii yakkoota namoomaa raawwachaa akka turan ibseera. Murni Biltsiginnaa bakkeewwan maratti uummata addaan qoqqooduun kan beekamu yoo ta'u, keessattuu bakka sochiin waraana bilisummaa Oromoo deddeebiin isaa mul'atu keessatti ammoo irratti fuulleffachuun siyaasa koo hin fudhattan jechuun loltoota isaa itti duulchisee miidhaa uummaticha irraa akka qaqqabsiifnuuf itti nu qajeelche jechuun dubbata. Kanuma sababeeffachuun gareen Biltsiginnaa jibbaa fi ilaalcha diinummaa inni saba Oromoof qabu hubachuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu kan hime miseensi loltuu sirnichaa duraanii kun innis carraa argatetti fayyadamee diina saba Oromoo kan ture murna Biltsiginnaa loluuf qophii ta'uu isaa ifoomseera. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii diinaaf dibbee lolaa ta'uun mooraa waraanaa sirnichaa keessatti hafanis qawwee fi hidhannoo keessan qabatanii gara qabsoo saba keessanii ABO WBO'n durfamutti kan dabalamtan yeroon isaa amma jechuun dhaamsa Oromummaa dabarseefii jira. Godina Bahaa Shaggar aanaa Booraatti murni faashistii PP beenyaa loltoota isaanii WBO'n fixeef uummata qarshii gaafachaa jiraachuun ibsame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa Booraatti ji'ootan darbe irree fi wabiin sabichaa waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraanaa magaalaa Tashoomaa yookiin Jiituu jedhamutti humnoota waraanaa fi kaadiroota sirnichaa mooratti itti seenuun adaba sirnaa kennee fi du'aa fi madoo damdammii hin qabneen adabee turuu isiniif gabaasne turuun kan yaadatamu waggaa ta'u, bu'uuruma lolichaa hordofee murni Biltsiginnaa caasaalee isaa dhumaniif hojjettoota mootummaa dabalatee uummanni cufti beenyaa akka kaffaluuf qarshii gaafachaa jiraachuun dhaga'ameera. Akka jiraattonni jedhanitti hojjetaan mootummaa kamiyyuu seektara barnootaa dabalatee kanneen ona Booraa keessatti argaman gatii gumaa loltoota ajjeefamaniif qarshii 1,000 hanga kaffaltaniitti mindaan gadi isiniif hin dhiifamu jechuun hanga qarshii kana mallatteessitanii isin irraa citutti namnuu qarshii hin fudhatu jechuun baajata isaanii dhorkatanii turuun tokkoon isaanii harkaa fuudhaa akka jiran dubbatu. Barsiisonni onichaas mallatteessuu diduun yeroo dheeraaf kaffaltiin mindaa isaanii qabamee akka tures itti dabaluun ibsaniiru. Kana malees jimaata sadaasa 14/2025 ganama obboroo magaalaa Tashoomatti uummata cufa waltajjii yaasuun kanneen haalota tokkoof danqamanii dhiyaachuu hin dandeenyes humnoota waraanaa itti bobbaasuun reebichaa fi dararaa adda addaan walitti qabanii uummataan loltoota keenya waraanni bilisummaa Oromoo asitti fixaniif gumaa kaffaluu qabdu jechuun tokkoon isaanitti qarshii 1,000 murteessuun harkaa guuraa jiraachuun ibsameera. Kana malees uummata irraa maqaa gabiraatiin lafa hektaara tokkotti yoo xiqqaate qarshii 8,000 hanga 10,000tti harkaa fuudhaa kan jiraniin cinatti namoota gaarii harree oofuun jiraatan ammoo qarshii nagahee seeraa malee harkaa fuudhaa akka jiran dubbatu. Kanaan wal qabatees uummanni aanichaa hojjettoota dabalatee rakkoo hammaataa keessa akka jiran ibsaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessatti milishoonni Biltsiginnaa nama tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar magaalaa Maqii ganda duwwaa tokko keessatti sadaasa 11/2025 nama maqaan isaa Danbal Bariisoo jedhamu milishoonni faashistii PP badii tokko malee nama nagaa rasaasaan ergaa rukutanii booda hospitaala magaalaa Maqii keessatti ergaa yaalamaa ture. Lubbuun isaa sadaasa 16/2025 darbuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanitti obbo Danbal Bariisoo obboleessa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa Tolaa Bariisoo
bariisoo ta'uu ergaa hubatanii booda kaabinoota bilisiginnaa gidduutti wal shakkiin uumamee mormii guddaa keessa jiraachuun ifoomeera. Sirni awwaalcha isaa sadaasa 17 achuma magaalaa Maqii keessatti raawwatamee jira. Obbo Danbal nama badii seeraa raawwate hin qabne yoo ta'u, milishoonni maafiyaa PP kanneen qawwee harkaa qaban mirga akka feeteen nama ajjeesuu gonfamuun uummata keessa bobbaafaman xiqqaa guddaa osoo hin jenne ajjechaa namoota nagaa ittuma fufanii jiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti ergamtoonni impaayireettii utubuuf dhama'an aanaalee garaagaraa irraa walitti dhufuun akkaataa ittiin hawaasa goolan mari'achaa turuun ifoome. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Bahaa aanaalee akka Collee, Gunaa, Martii, Jajuu, Asakoo, Shanan Kooluu, Gololchaa fi aanota hedduu irraa kaabinoonni hedduun walitti dhufuun bulchiinsa godinaa ajajaa waraanaa kibba bahaa hanga kibba lixaatti kan ajaju nama maqaan isaa Salamuun Abaatee jedhamuu fi Alamuu Simee dabalatee walitti dhufuun mari'achaa turuu maddeen ibsaniiru. Qabiyyeen marii isaanis waraanni bilisummaa Oromoo lafoota hedduu fi hawaasa bal'aan harkaa fudhatee waan jiruuf uummata ganda baadiyyaa keessa jiru buqqisnee gara magaalaatti butuu fi namoota waboo deeggaru jedhamanii shakkaman ajjeesuu hidhuun yeroo dheeraaf murtii malee dararu qe'ee fi qabeenya isaanii saamuu fi gumnee barbadeessuun akka isaan yoomanii biyya gadi dhiisanii badaniif irratti hojjechuu qabna jechuun marii irra akka turan maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti bulguuwwan kunneen yeroo hedduu Arsii Bahaa aanota hedduu keessatti loltoota isaanii bobbaasuun hawaasa goolchisiisaa akka turan dabalataan ibsaniiru. Murni bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hawaasa nagaa dararaa jiru itti fufuuf gara fuulduraattis daran akka itti hawaasa gooluun saamanii of jireessan tooftaalee garaagaraa uummachaa jiraachuun ni mul'ata. Zelenskiin Yuukireen xiyyaarota waraanaa Raafaal 100 akka argattu dubbatan. Jaalboree addunyaa dabalata qaba. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin dandeettii waraanaa yeroo dheeraa biyyattiin weerara Raashiyaa ittisuuf qabdu cimsuuf yeroo barbaadanitti xiyyaarota waraanaa Raafaal 100 argachuuf Faransaay waliin waliigaltee mallatteessuu isaanii wiixata kaleessaa ibsaniiru. Zelenskiin torbanoota darban keessaa aleellaan diroonii fi misaayilaa cimaan Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattu baay'achaa dhufee fi Moskoo naannoo kibba Zaaporiiziyaa keessatti tarkaanfii laafaa taasifamu gabaastetti pireezidaantii Imaanu'eel Maakroon waliin mari'achuuf Paaris daawwachaa turan. Zelenskiin chaanaalii TV Faransaay TF1 yookiis LCI'tti akka himetti xiyyaarota waraanaa Raafaal 100 ajajuu isaa chaanaaliin kun beekseera. Iliseen lakkoofsa kana kan mirkaneesse yoo ta'u kunis jijjiirraa aksiyoonaa Faransaay irraa yookiis bittaa ta'uusaa irratti bal'inaan osoo hin ibsin kenname. Mul'anni TV akka agarsiisutti Maakroonii fi Zelenskiin buufata xiyyaaraa waraanaa Villaa Kublee keessatti jeettii Raafaalii fi alaabaa Faransaay fi Yuukireen duratti waan Ilisee meeshaalee ittisa Faransaay jette bitachuuf xalayyaa yaada mallatteessan. Faransaay waliinis waliigaltee seena qabeessa qophaa'eeraa dandeettiin aayiveeshinii lolaa ittisa qilleensaa fi ittisa biroo keenya cimsuun guddaa ni jiraata. Akka sagantaa daawwannaa kanaatti kun kaleessanii raawwatama kan jedhu yaada Zelenskiin dilbata darbee irratti maxxansan ture. Shaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa gandoota garaagaraatti murni bilxiginnaa gibira wabeeffachuun saamicha hammeesse. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa gandoota garaagaraa keessatti murni sirna dhableessi akka silmiitti ilmaan Oromoo xuuxaa ol biltsiginnaan gaafa sadaasa 16/2025 irraa eegalee maqaa gibiraa wabeeffachuun saamicha hawaasa irratti hammeessanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan gandoota aanicha jalatti argaman kanneen akka Booccessaa fi Doodichaa, Aannannoo Shishoo, Golbaa Aalutoo, Alakuu Gulantaa, Garbii Wiiddanaa, Booramoo, Abbayyii Dannabaa fi kanneen biroo baay'eefan keessatti maqaa gibiraa waliin isaa hin beekamneen uummata saamaa akka jiran ifoomeera. Bifuma kanaan namni lafa ooyiruu qarxii 5 qabu qarshii 5,365 dirqamaan harkaa fuudhaa akka jiranii fi nama tokkorraa immoo nyaata milishaa fi waraanaa fidaattiin jechuun dirqamaan xaafii kiiloogiraama 25 fi boqqolloo kiiloogiraama 30 irraa fuudhaa akka jiran jiraattonni gandichaa himaniiru. Kana malees saamichi kun gara mana barnootaa gandoota keessa jiruuttis babal'achuun barattoonni kutaa 1 hanga 4 baratan xaafii fi boqqolloo kiiloo 2 akkasumas barattoonni kutaa 5 hanga 8 baratan immoo kiiloo 5 dirqamaan dhiyeessaa akka jiran jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaalee akka Tolee, Qarsaa, Maallimaa, Bachoo fi Sadan Sooddootti waraanni Impaayiratti maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaafamaa jiran miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera.
Jaalarbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Kibba Lixa Shaggar keessatti torban kana aanaalee kanneen akka Tolee, Qarsaa, Maallimaa, Bachoo fi Sadan Sooddoot waraanni gabroonfataa PP kutaa waraanaan bobbaafamanii uummata irraan miidhaa jabaa geessisaa jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni murna bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu, nagaa fi tasgabbii buusuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuu maqaa jedhuun nagaa lammiilee booressaa kan jiran qonnaan bultoota ooyiruu isaaniitti boba'anii hojiiwwan qonnaa dalagachuun jiraatan goolaa akka jiranis dubbatu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoof da'oo taatanii jiraachisaa jirtu ni soortu, hojiiwwan loojistikii hojjettuu fi sochii keenya hordoftanii odeessa laachaa jirtuun dararaa akka jiran itti dabaluun ibsaniiru. Kana malees maanguddoo daa'immanii fi dhukkubsattoota kanneen mana isaanii jiranis itti ol seenuun reebicha ulfaataa irraan gahaa akka jiranis odeessaaleen arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqabe ni addeessa. Finfinnee magaalaa Shaggar Siitii hunda keessatti dargaggoota ukkaamsu mooraa waraanaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Sadaasa 15/2025 Shaggar Siitii naannoo Furii kutaa magaalaa Buraayyuu naannoo Maaramii Kataa Dirree Sololiyaa Aannee Diimaa Kellaa fi bakkeewwan garaagaraa keessa socho'uun dargaggoota hedduu bakka oolmaa isaanii deemuun mana bunaa, mana puulii, daandii gubbaatti kan argaman ragaa eenyummeessaa gaafachuun qabaates dhabes walitti qabuun jumlaan waraanni faashistii PP ukkaamsaa jiraachuu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Jiraattonni magaalaa kanneen akka jedhanitti poolisoonni iddilee milishoonniif gaachana sirnaa jechuun kan of waaman irra deddeebii yeroo hedduu dargaggoota ukkaamsaa turuu eeruun tibba kana ammoo bifa isa duraa irraa adda ta'een kutaalee magaalaa Shaggar Siitii hunda keessa socho'uun dargaggoota adamsanii ukkaamsuun gara mooraa waraanaa Impaayerettiitti guuraa jiraachuu jiraattonni dabaluun himan. Ergamtoonni garaa isaaniif jiraachuuf turjumaana Impaayeraa ta'uun waardiyyoomanii Itoophiyaa tiksuuf bobbaafaman Oromiyaa dirree goolumsaa gochuun gochawwan dabaa raawwachuun cinatti afaan qawweetti maayii ba'uun dirqamaan ilmaan Oromoo gara adda waraanaatti erguun fichisiisaa turuu fi jiraachuun isaa kan beekamudha. Ministeerri barnootaa kaarikulamii barnootaa jijjiiruu waggaa dheeressuu walqabatee hiriirri akka guutummaa Impaayerettiitti dho'uun ifoome. Guutuu gabaasichaaf jaalkennaa sabaa. Ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa kaarikulamii dadhabaa sirna biltsiginnaan bocame as baasuun barattootatti waggaa dabalataa kennuun walqabatee barattoonni hiriira mormii ba'uun sagalee isaanii dhaggeessifataa jiru. Haaluma kanaan yuunivarsiitii Jinkaa, Madda Walaabuu, Amboo, Diilaa, Arbaa Mincii, Arsii fi kanneen biroo hedduu keessatti hiriirri mormii dho'ee jira. Yeroo darbes ogeessota fayyaa qormaata seensa qoramuun darban waggaa 4 barachuu qabu jechuun ministeerichi dur waggaa 2 fi ji'a 5 kan ture amma waggaa 1 fi ji'a 5tti dabaluun ogeessi fayyaa barumsa deemee barachuuf haamilee dhabuun ofirraa ta'aa kan jiran yoo ta'u sanaaf ammoo mirkaneessuu irratti wal dhabuun irra deddeebiin marirra jiraachuun isaanii kan dhaga'ame ta'us amma ammoo barattoota muummee gosa maraa irraa baratan irratti waggaan dabalamuun ministeerichaan ifoomeera. Hamma dabaliin waggaa kun nurraa ka'utti mormiin itti fufa kan jedhan barattoonni amma yeroo odeessi kun qindaa'eettis yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti hiriirri mormii bifa ho'aa ta'een itti fufeen eegaleen guyyaa har'aas sochiin wal fakkaatan mul'atee jira. Gariin faashisti PP erga aangootti dhufee kaasee barattoota kan dararaa jiru yoo ta'u barattoota daree galanii baratan dhibbeentaa 90 oliin kuffisa. Oromiyaa dirree waraanaa gochuunis barattootni miiliyoona 3.2 barnoota akka hin seenne godhee jira. Yeroo ammaa ammoo barattoota irratti waggaa tokko dabaluun cinatti haalli jireenya barattoota yuunivarsiitii keessattis ulfaachuun barattootni mormii dhiyeessaa kan jiran yoo ta'u Impaayerettiin yeroo dhiyoo as namoota gaafii jireenyaa qabaniin hiriirri ishee mudataa jira. Naayijeeriyaan doorsisa Tiraamp booda US waliin nageenya irratti mari'achaa jirti jedhe ministeerri haajaa alaa. Dabalata isaaf jaalsabaaf hawwaa gaarii. Naayijeeriyaan Ameerikaa waliin erga pirezidaantii Doonaald Tiraamp shororkeessitoonni biyyattii keessatti kiristaanota ari'ataa jiru jechuun waraanaan gidduu seenuuf doorsisuu isaanii hordofee mari'achaa jiraachuu ministeerri haajaa alaa Naayijeeriyaa wiixata kaleessaa AFP'tti himanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuusuf Tuugaar gaaffiif deebii magaalaa guddoo Abujaatti taasisaniin wanti nuti mari'achaa jirru qormaata nageenyaa dantaa pilaaneettii guutuuf ta'u akkamitti akka
tumsuu dandeenyudha jedhan. Tiraamp jalqaba baatii sadaasaa irratti shororkeessitoonni kiristaanota baay'inaan ajjeesaa waan jiraniif karoora aleellaa biyya Afrikaa baay'ina uummataan guutame kana keessatti raawwatamuu danda'u akka kaartaan kaa'u peentaagoon gaafachuu isaanii dubbataniiru. Waashingiten waraana kana rukutuuf ergiti jettee yaaddaa jedhamee kan gaafatame Tuugar akkas jedhe lakkii akkas natti hin fakkaatu sababni isaas haasa'uu itti fufnaa kuman jedhes mariin tarkaanfateera sana irraas ce'eera. Hoogganaan Ameerikaa kun saba Afrikaa dhihaa kana keessatti amantiin kiristaanummaa balaa jiraachuutu muudachaa jira jechuun Naajeeriyaan ajjechaa kana yoo hin dhaabne Ameerikaan akka leeltu saffisaa fi bifa hamaa ta'een jechuun akeekkachiisaniiru. Naajeeriyaan namoota miliyoona 230 kan qabdu yoo ta'u kibbaan baay'inaan kiristaanotaa fi kaabaan musliimonni baay'inaan kan jiraatan gidduutti tilmaamaan walqixa qoodamtee jirti.